Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mee irraa adii kitana rakkoo isin qabdu wajjin laalla. Ana wajjin turaa jenname oon jettee jirti. Maaya Supermax F18 teekii gartee namni baay'een itti fayyadamu jechuudha. Bakka buut jetteetuma buut jettee akkanumatti dhaabbattee jechuudha. Rakkoo isii bannee waliin laalla. Yeroo hedduu buut jettee risiifaroonni gisee achiin dhaabbatan rakkina sooftuweeraatiifis dhaabbatti rakkoo gartee paawar irraayis buut jechuu malti waliin cheegguunaati nu faana turame waliin sirreessinaa. Amma kaasitti mul'atu jalqaba akkumaan banettu vooltii 5 akka godhu kaappaastariin olii ta'ee jira. Waliin cheegguuna. Ayyee nu faana tura 4.7 4.7 ida ayyee 28 volt jaa 20 volt jaa. Amma akkana jechuun over voltii dhufu jira jechuudha. Voltii 15 ka ta'uu qabu gara meeqaa deemu jira? Gara voltii 20ti. Ayyee voltii 20 ka ta'uu qabu. Gara voltii meeqaa deemu jira? Voltii 28. Kanaafuu over voltii waan deemu jiruuf proof goonaa jechuudha. Rakkicha paawarboordii bira rakkoon jalqabaa paawarboordii bira waan mul'ateef asirraa eegallaa. Kanaafuu jalqaba yeroo paawarboordii yeroo bannu chaarjii as keessatti kuusuu waan maluuf discharge godhuu qabna jechuudha. Kaappaastara jalqabarra jiru filter kaappaastarii kanarratti discharge eega goone booda harkaan illee itti buune yookaan shook nu godhee gartee nu qabu waan maluuf bifa saniin wanta goonaa jechuudha. Ayyee kaappaastarri kun qabumaa viidiyoon akka isinitti hin dheeraanneef hangaan irraa banu kaappaastarri kun badee jira jechuudha. Osoo cheek hin goone kaappaastaroonni tokko tokko baduu isaanii ijaanuu qabeessu ni jira. Kan ijaan hin beeksifnes ni jira. Amma kan bakka buufnu 5 digrii seentigireedii akkuma UF 10 voltii dhaan bakka buufnaa jechuudha. Yeroo hedduu kaappaastaroota irratti wanni dagatamuu hin qabne kaappaastariin wanti murteessaan UF kanaa jechuudha. Maayikiroofaaraadii kuma takka waan ta'e jecha kan kumaa gadi yoo bakka buufne yoo hojjetellee umriin qabaatu jechuudha. Kanuma wal fakkaatu bakka buusuutu yeroo hedduu gorfama. Akka sigaatimee kanaas bakka buufneeti walumaan laalaa nu faana bu'aa. Jalqaba viidiyoo irratti yeroo gartee
wanti shalaynu jechuudha vooltii output inni godhu yeroo shalaynu vooltii 20 haa ta'uu qabu gara 28 jechaa ture. 15 silaa output godhuu qabu gara 20 fi maal galchee ture. 5 vooltii normaalii ture. Kanaafuu bad conditionidha jechuudha. Kaapaasteroonni hafanis haalli irra jiran gaarii miti, gubachuu baachuu isaa ijaanillee yoo beeksisu baate fiizikaalii gisee laallu normaalii waan hin turiniif kanaan bakka buufnaa jechuudha. Fakkaataa isaatiin bakka buufna. Kanaafuu iddoo kaapaastara gubatee san kaapaasteroota fakkaatoo sunii ripilees goonee bakka buufnaa jechuudha. Fakkaatoo isaa bakka buufnee kaapaasteroota gubatan bifa kanaan eega bakka buufnee booda kiliir godhuudhaan ripilees goonaa jechuudha. Deebifnee cheek goona, walumaan cheek goonaa jechuudha. Rakkinichi furame moo hin furamne waan jettu walumaanii cheek kan goonu ta'a jechuudha. Osoo gara main boordii hin deemne dura paawar boordii asitti kaapaasteroota jijjiiramuu qaban jijjiirree mee cheek walumaan goonaa faana bu'ame buut jettee jirti. Amma vooltiilee olmasti okkee taatee jirti jechuudha. Sirriitu yaqa rakkichi bifa kanaan fiiksi ta'ee jira jechuudha. Amma vooltiilee reefu jalqaba gisee lakkooynu gara vooltii 30 fi maal jiru san 28 jiru san cheek goonaa jechuudha. Ammarra deebinee immoo 15 ta'ee jira jechuudha. 15 ka ta'uu qabu 15 ta'ee jira. 20 5 volt 4.9 volt jaa bakka rakkichi furame jechuudha. Bifa kanaan deebifnee sirreessinaa jechuudha. Akkasiitii waan hordoftaniif galatooma. Viidiyoolee akkanaatii fi tiiviilee smaartii ta'anii fi gartee filaat tiivii, liid tiivii, tiiviilee garaagaraa kanneen gartee sababoota adda addaatiin badan bifa kanaan viidiyoo babbareedaa gartee qindeessuudhaan isin biraan geenyaa yuutuubii keenya kanaa fi tiktok akkaawuntii keenya laayikii sabiskiraayib gochuudhaan nu cinaa dhaabbadhaa isiniin jenna. Kana caalaa miidhagsinee gartee bifa bareedaadhaan tiiviilee adda addaatii fi meeshaalee elektirooniksii kanneen garaagaraa suphinee viidiyoo bareedaa qabannee isinii dhufnu. Akkasiitii jazaakumullahu khairan. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.